Harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa du'arraaf qabannee dhiyaanne isinitti himuun kan sin faana turuun ejersa wallooti. Mootummaan gabroonfataa Abiy Ahmad waraana isaa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa keessatti argamu liyyuu hayilii Amaaraa fi raayyaa ittisa biyyaatti xiyyaara dirooniin rukutee jira. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Waraanni Abiy Ahmad liyyuu hayilii Amaaraa fi raayyaa ittisa biyyaa rukute. Mootummaan Bilxiginnaa guyyaa har'aa waraana isaa Shawaa Roobii irraa gara Dabre Siinaa baqate gaara irra tataa'u juuntaa jedhe yeroo lama xiyyaaraan rukutuun barame. Akkuma beekamu Shawaa Roobiin harka Bilxiginnaatii baate humna waloo waboo fi TDF harka galuun isiniif gabaasaa turreerra. To'atamuu Shawaa Roobii kanaan wal qabatee qotee bulaa osoo hin jenne namuu baqatee gara Dabra Siinaa kan imalaa jiru yoo ta'u, mootummaan maraataan amma biyyattii bulchaa jiru kun naasuu tokko malee kan ilmaan namaa aangoo dheereffachuuf jecha akka qoraaniititti fayyadamaa jiru kun baqattoota Amaaraa dabalatee waraana isaa xiyyaaraan yeroo lama rukutee akka jabaa nama fixee jiraachuu gabaasni bahaa jiru ni addeessa. Uummanni keenya mootummaan kun baduuf waan deemuuf hidhannoo ofii jabeeffatee of eeggannoo godhuu qaba. Oromiyaa keessatti fiinxaleeyyiin Amaaraa PP'n hidhachiifaman uummata harka qullaa fixaa jiru. Bal'ina oduu kanaa Umar Sabaawwan qindeeffate qaba. Oromiyaa keessatti fiinxaleeyyiin Amaaraa PP'n hidhachiifaman uummata harka qullaa fixaa jiru. Waraanni shiftaa Abiy Ahmadiin hidhachiifamanii bobbaafaman Wallagga Lixaatti namoota harka qullaa jiran 4 ajjeesuun mana jireenyaa tokkos gubanii jiru. Waraanni shiftaa Koloneel Abiy Ahmad Sadaasa 19/2021 godina Wallagga Lixaa aanaa Gimbii ganda Suphee Ujjuukaa jedhamutti namoota 2 Baahiruu Dhufeeraa fi Abdiisaa Lammeessaa jedhaman ajjeesuun mana jireenyaa obbo Mittikuu Kittilaa jedhamus ibiddaan barbadeessuun barame. Achuma Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Asabii ganda Haroojii Seerdoo jedhamutti namoota 2 Waggaarii Guddinaa fi Maashoo Malaakuu jedhaman waraanni PP'n hidhachiifaman badii achi keessaa sossoohan ajjeesutu barame. Sirni abdii kutate PP'n Oromiyaa keessatti fiinxaleeyyii Amaaraa naannoo Amaaraa fi baadiyyaa keessaa walitti qabanii hidhachiisanii ilmaan Oromoo irratti gocha suukanneessaa raawwachuu jabeessanii itti fufanii jiran. Bilxiginnaan qabsaa'ota Oromoo irratti shiraxatu itti fuftee jirti. Bal'ina oduu kanaa dabalataan akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Bilxiginnaan qabsaa'ota Oromoo irratti shiraxatu itti fuftee jirti. Barreessaa fi qondaala siyaasaa ABO kan ta'e Jaal Yaasoo Kabbabaa hordofaaf waggaa 2 mana hidhaa Qaallittiitti hidhamuu dararaa argaa turuun dhiyeenya bilisa ba'uun ni yaaddatama. Yeroo lammaffaaf torban tokko duratti PP'n qabamuu Jaal Yaasoo gabaasuun keenyas ni yaaddatama. Qabamuu Jaal Yaasoo Kabbabaa ilaalchisuun itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii Oromiyaa kan ta'e Haayiluu Addunyaa fuula feesbuuka isaa irratti akka maxxansetti Yaasoo Kabbabaa qarshii miliyoona 13 waliin baankii Ambassaa jedhamutti qabame jedha. Haa ta'u malee baankiin biyyaalessa Itoophiyaa ibsa Oktoobar 7 2020 baaseen namni dhuunfaan biyyattii qarshii 200,000 oli baasuu hin danda'u jedha. Kaadiroonni PP shira qabsaa'ota Oromoo irratti xaxuun akkuma beekaman ammas barreessaa fi qondaala siyaasaa ABO Jaal Yaasoo Kabbabaa irratti shira siyaasaa xaxuu kan mul'isudha. Hojjettuun BBC magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobii duutee argamuu ishee hordofee poolisiin Keeniyaa qorannoo eegalee jira. Bal'ina oduu kanaa Said Dawweewwan qindeeffate qaba. Hojjettuun BBC magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobiitti duutee argamuu ishee hordofee poolisiin Keeniyaa qorannoo eegale. Keet Miichel lammii Biriitish biyyoota Afrikaa hedduu keessatti BBC Miidiyaa Akshin keessa hojjetaa turte jimaata darbe kana lubbuun ishee darbe. Dhaabni BBC Miidiyaa Akshin jaarmiyaa gargaarsa idil addunyaa BBC yoo ta'u, sagantaalee miidiyaa fi koominikeeshiniitti gargaaramuun walcaalmaa addunyaarra jiru irratti kan xiyyeeffatudha. Adde Miichel hoteela magaalaa Naayiroobii keessatti du'uun dhaabbaticha keessa hojjechuu isheetiin walqabata jedhamee hin yaadamu. Dubartiin kun akkamiin akka lubbuu dhabde haga yoonaa kan ifatti hin taane hoggaa ta'u, poolisiin biyyattii garuu dhimmichi akka ajjeechaatti akka ilaalaa jiruu fi qorannoo akka gaggeessu miidiyaaf himeera. Hoggantuun poolisii Koomaandar Awugustiin Nuutaambii namni ajjeechaa isheetiin shakkame shakki waardiyyoonni hoteelichaa na hordofaa jiru jechuun kutaa hoteelichaa gamoo darbii 8ffaatti argamu keessa karaa foddaatiin utaalee jedhan. Adde Miichel dhiyeenyatti waajjira BBC Miidiyaa Akshin magaalaa Finfinneetti argamu keessa hojjetaa turte. Hojii gaggeessituun BBC Miidiyaa Akshin Kaarolaayini Naarsii oduu gaddaa kanaan hundi keenya rifanneerraa jedhan.
Keet hojjettuu baay'ee jaalatamtuu akka hooggantuu sagantichaa gameettii tokkotti hojjettee fi ganna 14 nu waliin turte dhaabbaticha keessatti akka waliigalaatti beekamtuudha. Keessattuu gareewwan dhaabbatichaa Itoophiyaa, Suudaan Kibbaa, Zaambiyaa fi Landan keessa hojjetan biratti maatii fi firoottanii fi hiriyoota ishee addunyaa guutuurra jiraniif jajjabina hawwinaa jedhan BBCtu gabaase. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattaniidha. Qophiilee madda nageenyaaf waliin turtii gaarii.